Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Abbootii kiyyaa akka warra aannolee falmachuudhaan fedha. Anis biyyaaf lolee jannoota calanqoo faajjii isaaniin kaasaa akka lola raayyaa loleen diina biyyaa baasaa. Walaloon kun waan malee hin kaane sagantaan keenya kaayoo har'aas kan odootti aanee dhiyaatu waggaa haarawaa ji'a jalqabaa kan ta'e amajjiin Oromoo biratti seena qabeessa bara haarawaa guyyaa oboo akkasumas aannoleen illee baatiidhuma kana waliin hidhata qabaa jedhu hayyoon seenaa keenya har'aa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Oromoo. Teeknooloojii ammayyaaf galata gashaa nagaa kabajaaf jaalalli hafuura keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'a isin keessumsiisuudhaan kan isin waliin turu ana Biiftuu Waltajjiiti. Oduun jalqaba. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaa kan isinii dhiyeessu Andassuu Duulaati. Duraan dursee hangafoota isaanii gurra isin buusa. Konkolaataan biiraa Beddellee fe'ee deemaa ture tokko Finfinnee Qaallittii keessatti gubate qabeenyi qarshii miliyoona 2 baasus barbadaa'e jedhame. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa fi biyyoota alaa bakka adda addaatti kabajamaa jira. Yuunivarsiitii Mattuu keessatti lolli barattoota walakkaatti ka'e namoonnis madaa'anii mana yaalaa seenan jedhame. Waraanni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootu mooyyaalee seene jechuudhaan namoota hiraarsaa jira jedhame. Walabdee Sudaan Kibbaa keessatti dhalate furuudhaaf warri qaamni ilaallatu hunduu Finfinnee seenanii jiranii kan jedhu oduu gurguddoo har'aati amma tokko tokkoon. Qarshii miliyoona 2,100 kan baasu konkolaataan biiraa Beddellee fe'ee ture tokko Qaallittii keessatti gubate. Konkolaataan gabateensaa AA0439 biiraa Beddellee raabsuudhaaf fe'ee deemaa ture sun fe'iinsa isaa waliin eengadda barbadaa'ee jedhe gabaasa raadiyoo Sagalee Oromoo Finfinnee irraati. Itti dabalees Oromoonni dhimma kanarratti isaan dubbifne Finfinnee keessaatii tarkaanfii fudhatame kanatti gammadaniiru jedhe gabaasaan keenya. Dhiyeenya kana warshaan biiraa Beddellee weellisaa Tewoodiroos Kaasahuun jedhamu sirbisiisuudhaaf maallaqa waan ramadeef mufannaa cimaan Oromoo irraatii isa mudatee akka jiru beekamaadha. Qaamni konkolaataa sana gube haga oduun kun qophaa'etti anadha kan jedhe hin dhagahamne. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo har'a bakka adda addaatti kabajamaa oole. Oromiyaa keessaa yuunivarsiitiilee magaalotaa fi bakkoota garaagaraatti kabajamaa ooluusaa oduun achirraan qaqqabe ni mul'isa. Biyya alaattis biyyoota kan akka Neezerlaandis, USA, Minneapolis fi Daalaas akkasumas biyyoota garaagaraatti kabajamaa oolee jira. Gaafa Majjii 3 bara 2014 yuunivarsiitii Mattuu keessatti barattoonni Oromoo fi Amaaraa walitti bu'uun dhagahame. Sababiin isaas warshaan biiraa Beddellee weellisaa Minilik Faarsu waliin walii galtee sirbaa tolfachuu isaatiini jedhame. Walitti bu'uunsi kun kan ka'e warri weellisaa Tewoodiroos Kaasahuun leellisan barataa Oromoo tokko bakka inni taa'utti reebanii Oromoos maqaa xureessuun waan arrabsaniifidha jedhame. Poolisoonni fi waraanni federaalaas gara barattoota Amaaraa goruudhaan mooraa keessatti ijoollee Oromoo reebaa oolanii jedha oduun qeerroo irraa arganne. Reebbicha kanaanis barattoonni Oromoo 2 akkaan madaahanii mana yaalaa seenanii jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf kana yaalle garuu nuuf hin milkoofne. Maddeen garuu tokko du'uun oollee jedhan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootu seene jechuudhaan jiraattota magaalaa Mooyyalee fi naannoo reebaa jiraachuutu dhagahame. Sagalee isaanii dhimma nageenyaaf na dhageessisinaa kan jedhan maddi keenya obbo Gollichaa jedhaman
Kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo ganama keessaa gara sa'aatii 10tti magaalaa seenuudhaan hidhattoota mootummaa 3 ajjeesanii tokkommoo meeshaa irraa fudhatanii barsiisanii gadi gadhiisanii deemanii ture jedhan. Sanaa booda waraanni federaalaa nama argan hundumaa reebaa mana sakatta'aa fi konkolaataas dhaabanii hiraarsaa jiru jedhan obbo Gollichaan Mooyyaleerraa. Warshaan biiraa Heineken walii galtee sirbuu weellisaa Tewoodiroos Kaasaahuu waliin uummatee ture ifatti kaasuusaa beeksise. Keessaa fi alaan Oromoonni nama lammii keenya fixe nurratti faarsu horii baasee sirbisiisuuf walii galeera jedhanii Baddallee irratti duula lagachuu banaa turan. Duulli sun dhageettii horatee abbaan qabeenya biiraa Baddallee kata'ee warshaan biiraa Heineken jedhamu walii galtee weellisaa sanaan waliin uummatee ture kaafneerra jedhe Aljaziiraan qophiisaa Zestream jedhamu kaleessa keessatti. Oromoonni hedduun kun bu'aa qabsoo gamtaatii jechaa jiru. Torbee lamaa oliif lola walirratti kan bananii turan mootummaan Sudaan Kibbaa fi Ribee loltoonni kaleessa mari'achuudhaaf Finfinnee seenani. Mari'achuudhaaf walii galan malee garuu wal arganii walitti dubbachuudhaaf lafarraa harkisaa jiru jedhame. Itti aanaa pirezidantii biyyattii duraanii Machaaraatiin kan hoogganamu waraanni Ribee loltoota amma fuula isaanii gara magaalaa guddittii isaanii Juubaatti naanneeffatanii jiru. Mootummaan garuu dubbiin Juubaa qabachuudhaaf arreedaa jirra jedhu kun sobadhaa jechaa jira. Lolli aggaambii fonqolcha mootummaan booda ka'e kun namoota 100,000 fi 80,000 ol caalu manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqise hedduummoo ajjeesee jira. Ameerikaan Juubaa keessaatii imbaasii isheerraa namoota baasaa jirti. Dhumarrattis Ameerikaa fi Ingiliziin cabbii fi bubbee bokkaa hamaa qabuun rukutamaa jiru. Ameerikaa gama baha biyyattiitiin cabbii hamaan bu'ee nama 13 ajjeesee jira. UK'n immoo lolaa fi bubbee cabbiin makame J-Stream jedhamuun jala galtee jirti. Mootummaanis uummataan of eeggadhaa jechaa jira. Kaayyoo qophii kana keessatti aadaa, seenaa, duudhaa fi siyaasaa akkasumas haala adeemsa sirna bulchiinsa Oromoo ilaalla. Kaayyoo. Maqaan kiyyaa Abbaa Saachii Nyaammoo jedhame. Ani biyya Oromiyaa keessatti dhaladhee biyya Arsii Xoosaa waradaa Xoosaa keessatti dhaladhee Itaayyaatti achumatti biyyi barnoota kiyya kutaa duraa baradhee achitti fixee achi immoo Asallaatti kutaa lammataa fixee eegasaa fi duubatti Yuunivarsiitii Finfinneetitti seenanii eebbifame. Achittis ka hojii naa kennanii achumatti Yuunivarsiitii barsiisatii fi ture gara waggaa 2-3 achirraa ka scholarshipii argadhee gara Paris University Sorbonne ka jedha tokko dhaqee maastereetii kiyya anthropology hojjedhee PhD anthropology akkasumas immoo deebi'ee political science master of philosophy ka jedhu tokko fudhadhee achitti akkana waggaa tokko akkana hojjedhee asitti gara karaa dagalatti dhufee asis gara dhufee biyya Toronto kana ta'a Ontario kana achi ka University biyya jiru tokkotti barsiisaa ture. Amma baay'ee kan barsiisu siyaasa fi waan guddinaa fi politika alamaa kana barsiisaa University Toronto kan jedhamu tokko keessatti barsiisaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo akkam jirtu? Kun torbaanitti al tokko kan siniif dhiyaatu qophii kaayyooti. Akkuma walitti dhageessan sagantaa keenya galgala kanaa keessatti
Dr. Abbas Haji Ganamoo waliin gaaffiif deebii goone isinii dhiyeessina. Gaaffiif deebiin kun seenaa Oromoon qabu keessaa kan dhimma aanolee irratti xiyyeeffateedha. Akkuma beektan kaayoon seenaa uummata keenyaa keessatti waan darbe, waan jiru, waan hawaasti keenya jaalatee kaayatu, waan dhaga'ee irraa baratu kan ilaaluudha. Amma baatiin kun kan keessa jirru baatii amajjiiti. Baatiin amajjii immoo uummanni Oromoo keessaayyuu kan kutaa Arsii naannoo aanolee jiru yeroo itti diinaan cabee turedha. Mee waa'ee aanolee maa'inni wanti seenaa keenya keessatti yaadatamu, wanti beekamu, wanti nu ibsitan? Yaadan karaan aanolee kuni lolli Minilikirraa ka ta'e tokko lafti aanolee suni garuma biyya Asallaa gara Itayyaatitti olaana. Inni wanni aanoleen sun guddaa irraa ta'eefu lolli Minilik biyya Oromoo ofirratti calqabe gara biyya Tuulamaatii fi biyya Oromoo keenya irra biyya Shawaaduu keessatti calqabame Haayila Sillaasee fi Haayila Malakootiin Minilik achitti xumaree jechuudha. Biyya Arsii oduu qabatiin dura Minilik lola marraa torba dhufe tokkoffaa Haayila Sillaaseetu dhufe. Achirra abbaa isaa kun Amlaak jedhamtu dhufe achirra Minilik ofiifuu ka marraa 5 deebi'ee hin mo'atame yennaani gara 1886tti ka achitti namicha fira isaa tokko Raabbaargee ka jedhamu wajji dhufanii biyya Arsii sanii qabatuudhaaf biyya mara waliin ga'anii biyya waraananii achirratti innis torbaan sadii ture. Torbaan sadii ture ka nama baay'ee qaqqalanii baay'ee fixanii namni gara 15,000 ka ta'uutu dhume yoo san jechuudha bakka Azulyan tokkotti nama 12,000 kan tokko du'e achirra biyya Albarsoo keessatti namni dhume maali ka wanni jedhamne haaraa jiraatu yoo jiraate ka biyya Arsii yariin biitti Arsii kuni cimaadha nama baay'eetu lolaa yoo amma waa tokko goone malee ammallee nutti ka'anii jedhan maal goona jennaani harkaa fi harka murraa jedhanii harkaaf harka muru jechuun ka dubartii harma muranii dhiirammoo harka mirga muranii kana bakka sanitti walitti qabanii ka lola guddallee oduun ta'in namni achi walitti qabanii akka Arsiin sodaatuuf akka lammatan taane jedhanii maali jedhanitti isaan afaan Amaaraa jedhanitti akkas yoo ta'e indazii kaalonii algabbiruun jedhanii wan gaafatan akkuma beektanii gabbaraa jedhanii Arsiin kaa isin gabbarru jedhanii lolaa turanii achirratti ka namni baay'eetti laakkamu namni gaafsan laakkamu hin jiru garuu namni gariin gara 8,000dha namni gariin 9,000dha namni baay'eetti laakkamu harki irraa muramee harmi irraa muramee kanatu kunoo baay'ee dhiyaachisa kunneen akkuma beektanii lola oduun ta'ini dubartiin biyya Oromoo keessatti safuu biyya Arsiitti wayyu jedhanii wanni harma dubartii irraa muran kun waan guddatti ka wanni irraafatamuu danda'eef lola baay'eetu ture. Ani waan kanarratti baay'ee qoradhee baay'ee barreessee afaan Faransaatiin afaan Ingiliziinis namni lola guddaa baay'eetu ture lola kana keessa wanni kun yaadatamuuf waan dubarratti irratti geessan kanaaf guddaa ta'e jechuudha. Achirraa asitti ka Arsiin loluu hin dandeenye maaliif dubartii yoo harma muruu itti sufanii harka irraa muruu yoo itti sufanii wanni maan jiraatu hin jiru lolli achirratti dhaabatee jechuudha. Mee waan harka muraa gara boodaayyuutti deebina. Uummanni keenya yeroo sanatti akka lolatuuf maaltu sababa ta'e? Maaliif lolan? Tokkoffaan ka akkuma beektanii dura Oromoon takka dura garbummaa jalan ture bilisa turanii seera ofiitiin buraa turanii seera gadaatiin buraa turanii namni tokkichi dhufee namni alaa isaan bulchaan turre. Jarri kun amma warri Shawaa jedhan tuni bara sabistee jirarraa erga ka'anii calqabanii Oromoo kana bituudhaaf itti dhaqaa turan qawwee qabatanii achirraa nu gabbaraa jedhanii yoo isaan gabbaruu didan ni waraanani yoo isaan immoo tokko nama jedha gosa Oromoo walitti kaasanii waraanan asii akkamatti dhaqanii nu gabbaraa jedhanii nu gabbaraa jechuun ka bilisummaa dabarsaa jechuudha nu hojjadhaa jechuudha gabbaar jechuun afaan Amaaraatiin namni tokko lafa wajji kennanii fi namni naftanyaan yookaan namni loltuun biyya Amaaraa nyaachise jechuudha achitti mootummaa immoo gibira kennanii
kana hin goonuu jechuudhaan jalqaban. Gaafa dura yoo jalqabani lolli yoo dura jalqabamu xinnoo jalqabee jalqabe horii hatuu irraa saamanii biraa deebi'uu waan qabeenya isaanii kana irraa fudhachuu lafti mootummaa irratti gadhaabuun baay'ee dhufte miilikis qawwee baay'ee argatee faranjirraa gargaarsa argannaa dhufe dura immoo lafa ofiitii fi horii ofii qabeenya ofii jara kanarraa dhuunfachuudhaa jalqabame akkuma siin jedhe sanitti tokkottuma deebi'anii waggaa itti deemanii waggaa deemanii maayii lola guddaa ta'e akkuma beektu namni tokkichi horii ofii ofirraa nama diinaa dhufee akka irraa fudhatu hin barbaadu lafti isaa akka irraa qabamtu hin barbaadu nama alaa immoo wanna dhufee na gabbara yoo siin jedhe wannummaan maaliif si gabbara jettaani bilisumma jechuu kun afaan biraatitti san irratti lolli ka'ee achirraa lolli supheeratee lolli sun mo'atamnaani ka deebi'anii ka mootummaa impaara Itoophiyaa keessatti kufanii seera amaaraa jalatti kufuu danda'anii jechuudha. Yeroo sana yeroo lolan uummati keenya meeshaa akkamii qaba tureeyyu? Kun gaafii guddaa gartanii wannummaan amaarri biyya warri seenaa isaanii barreessus ka dubbatu waggaa 400 jechuun Amaara fi Oromoon lolat ture. Gaaf tokko amaarri mo'atee hin beeku kana asma geerris ka jedhan tokko dubbatee maaliif Oromoon mo'atamuu danda'e jechuun Oromoon akkuma beektanii teknoolojii kana qabu waan meeshaan itti godhuun qabu Oromoon albee eboo wantee cuuphee malee waan biraan hojjannee amaarris ka teknoolojiin Oromoon caalanii wanni isaan godhan yoo jiraate isaan waggaa 400 faranjii warra alaa wajjiniin wal qunnamtii qabanii gara Portugal ta'ee gara Turkii ta'ee qawween kun biyyatti gurguramaa ture. Qawween kun immoo dur humnallee qabdu qawween dur sun hagana malas hin qabdu akkuma kun teknoolojiin jijjiirameen qawwee Remington rifles inni ka Remington tokko argatanii qawween isaanii kun gurguddaa ta'ee yoo walitti qabdanii ilaaltan ka biyya sanni biyya Miniliki biyya Amaaraa biyya Tigrii walitti yoo qaban qawwee agadi 600 jira jedhanii qawween kun moofas ta'u garuu Oromoon qawwee biraan qabu jechuu wali lolanii harkuma ofiitii fi onnee ofiitii malee wannummaa mo'achiisee jiraate wanna bashaa harka ol kaase akkuma islitti nutti baddeefnee jechuu hin dandeenya qawwee sana jechuudha biyya biraatitti amma gara biyya garitti qawwee jedhanii Amaaran qawwee jedhanii qawween dhuftee jechuudha nubichaa wali biyya Walaayittaa ta'ee biyya garagaraatitti ta'ee kan namni baay'ee qawwee qabu hin jiru qawwee qabu isaanii warri qawwee qabu akkuma faranjiittaan jechaadha qawween isaan qaban akkuma faranjiin qabanii natfis qabanii kana garii kaasa kennaniini kana faranjiinis waan wal jaalattuu fi wal jibbituu fi lakkin wajji ta'ee jedhamanii yookaan xaaliyaan irraa fudhatanii yookaan faransa irraa fudhatanii Oromoon kana argachuu shiree hin arganne qawwee qabaniif kan ittiin dur jiraatan isumaan lolaa turan jechuun waan lolan san nama ajjeesan jedhanis sanumaan ajjeesanii akka ofirraa dheebanis qawwee saniini malee meeshaa haarawaa akka qawwee akkanaa kanan qabanii turan. Maaltu akka isaan hin qabaanne isaan dhoowwe Oromoota? Tokkoffaa wanni gaafiin bareeda galtee tokkoffaa Oromoon ji'oogiraafiin isaatis gara kun gara lagaatitti dhiyaatan gara lagaatiif gara bishaanitti dhiyaatanii garri isaan jiran gara dhiyaatiif gara duubatti jiranii gara sanitti Oromoon immoo baay'ee seenaa isaanii keessatti baay'ee gara kun dallaala kanas godhanii kanaan qawween gara saniin baay'ee hin jirtuu turte. Lammata immoo karaa istiraatiijiidhaan kabaase amaarri qawween akka biyya Oromoo hin geenne godhaa turan. Qawween akka Oromoon hin qabanne akka ni qabne tokko wanni sichuun barbaadu namni kan beekne yoo jiraate haguma qabatanis Oromoon biyya akka Arsiisitti qawwee qabaachuu isarra hin jiru. Yoo qawwee qabaate sirriitti malee qawwee qabaachuun sirra hin jiru. Maaliif qawwee yoo qabaate Oromoon nu fixuu danda'a namallee nu caalaa mootummaanis nu caalaa qawwee akka hin qabaanne waan muraniif anam ijoollee marii yaadadhaa nama nu biyya hin jiru sanitti nama tokkotu qabaa sunuu immoo dhoysee ta'a qawwee garuu Amaara yoo taate qawwee qabatee ara goraa hojjetta Oromoo taate qawwee san qabachuu hin dandeettu immoo lammata biyya baanati biyya Arsii keessatti cuubiraa fi albee qabattee gabaan dhaytu namatti dhiisanii kana ka faranjoonnis dubbattee jirti hatta amma biyya baanatitti
qawwee argachuu jalqaban eega Sumaalee taatee Sumaalee jeneraal Waaqoofaa kennan malee qawween hin jiru. Isaan immoo qawwee akkuma siin jedhe waggaa dhibbeetti qabanii qawwee irraa dhoggachuu jechuun akka uummanni mataa isaa qabatee mo'amtamee garba ta'ee bulu jechuudha. Namni loluu wajjin qawwee bullee nima lolaa qawwee yoo qabaatti wal qixxoofte jechuudha. Kana durallee akkuma siin jedhe gara isaa qawween akkatti waan dhaqniif naan galle garuu haala qabatanii likii fi Haayile Sillaaseenis qawween akka biyya Oromoon fi akka Oromoon laayisensiin arganne ni doggaa turan. Doktor amma lolli sun yeroo deemaa turetti yeroo aga kamiif akka Oromoon ofirraa ittisee aga kam keessatti akka cabe wanti beekamu jira? Deebii gaaffii kana torbee qophii kaayyoo keessatti qabannee dhiyaanna. Qophii hafe waliin ammallee nu wajjin waaraasiniin jenna. Sagantaan keenya inni itti aanu qophii addaati. Roobii darbee gaaffiif deebii daayireektara bu'uura miidiyaa madda walaabuu obbo Aliyyii Galatoo wajjiniin godhame dabarsuun keenya ni yaadatama. Qophiin keenya har'aas bakkuma torbee dhaabbanneerraa itti fufaa turtii gaarii. Sagantaa gara jahaa qabnaa. Ji'a kana sagantaa sadiin jalqabnee ji'atti aanutti sagantaa sadii biraa irratti daballa. Sagantaan tokko tibbaana jedhaa fi karanta affeessa afaan faranjiitiin jedhanii waan ammaa sanatti ilaalcha Oromootii fi Oromoota miidhuu danda'aniif fayyaduu danda'an addunyaa kanarraa walitti qabuudhaan uummata Oromoo akka beeku godhu. Kun ammoo kaayoo jedha waa'ee siyaasaa, aadaa, afaan, seenaa akkasuma mirga ilma namaa kana akka uummanni Oromoo bal'inaan beekuu danda'u kanarratti sagantaa qabna. Akkasuma hundee sagantaa jedhu qabna. Hundeen kun waa'ee qabeenyaa, waa'ee dinagdee jechuun, waa'ee qilleensaa, waa'ee uumamaa, waan qabeenya Oromiyaan qabdu. Akkasuma mala jireenyaa jedha. Malli jireenyaa waa'ee saayinsii, waa'ee teknoolojii, beekumsaa fi qarooma Oromoon qabuu fi akkasuma addunyaa irra jiru kanneen waliif funaananiiti akka Oromoonni itti dhimma ba'an godhu. Kuni dhimma fayyaa uummata keenyaa ta'ee ka qilleensaa ta'ee sagantaa adda addaa kanarratti dhiyaata. Kun walmariin kun galgala Oromoon dhufeetuma waliin mari'ata aadaa keenya keessatti. Kanaaf uummanni Oromoo beektota hayyoota Oromoo kanneen profeesaroota adda addaa yuunivarsiitii adda addaa irraa walitti qabu jirra. Beekonni kunneen dhufanii wal mari'ataniiti yaada adda addaa Oromoo keessa jiru kanneen uummanni Oromoo akkamitti waan kanneen ilaaluu qaba ka jedhu dhiyeessina jechuun sagantaan kenniin kanneen fakkaata. Ammoo adadama miidiyaan kun reediyoon kun babal'ataa deemuun sagantaa irra edamaa deema jechuudha. Reediyoo kana dabarsuuf humna namaa, qabeenya namaa yookaan odeeffannoo garaagaraa akkamitti argattu? Bifa kamiin walitti qindeessitanii hojjettu? Oromoon yeroo ammaa addunyaa kanarra faca'ee jira. Biyya ollaas, biyya keessas, biyya alaa kanallee biyya adda addaa waan jiruuf jecha karaa teknooloojiitiin uummata Oromoo kana wal qunnamsiifneeti akkaataa namni martuu iyya dabarsi jira. Oromoon duri namni martuu naannawa isaatitti waan uummanni Oromoo biraa dhaga'uu qabu hamaa fi waan gaarii yoo jiraate akkaataatti reediyoo keenya dhaqqabsiiseeti uummata Oromoo akka itti dhaqqabnu akka nu gargaaranii fi akka nu bira dhaabatan isaan gaafannaa. Nullee kanumatti dalagu jirra. Kanaaf websaayitiin keenya jira, feesbuukii qabnaa, tiwiitarii qabnaa, iimeeliin akkasuma mala biraallee irra hojjenneerru jira. Isin beeksifna. Kanaaf isin martinuu akka bakka jirtanitti oduu jiru akka nu kennitanii nu ammoo ammaaf nama biyya keessaatis biyya ollaatis biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaa fi Awustiraaliyaatti illee namoonni jiranii kaawwan kana qindeessanii hojjetanii kanuma jirra jedha.
amma namni yoo kallattiin waa sinii kennuu barbaade maallaqaa ta'uu yookaan immoo odeeffannoo haa ta'uu eenyuun qunnamuu danda'a akkamitti sin argachuu danda'a. Wanti miidiyaa kana ilaalchiseeti websaayitii qabnaa oromovoice.org emailiin illee achumarra jira telefoona kennallee warri horii nu gumachuu barbaadanillee online amettanii kaardiin achi kafaluun dandeettanii ufafuu ammoo magaalaa adda addaa keessatti waan akka fundraisingii godhuuf deemna yeroo sanitti isin martinuu qooda akka kennitan abdii qabna ammaaf ammoo warri internet access godhuu dandeettan oromovoice.org irra dhattanii ilaaluun dandeettanii wanti kenna martu wanti nu hojjannu sagantaan darbu martu achirra jira kanaaf karaa saniin akka laaltaniiti akkaataatti nu gargaartan akka isin aanjutti achirra argachuu dandeettan. Barri kan haaraati amma kan itti seenaa jiru reediyoonis reediyoo haaraati obbo Aliyyi dhaamsi uummata Oromoof dargaggoota Oromoo hundumaaf waan kanaan daattanii asin dabarsitan yoo jiraate carraa isiniin kenna. Ummanni Oromoo ummata miiliyoona 40 oliiti kanaaf namni martuu waan danda'u manaa gara akkaawuntii Oromoo kanatti duufidee Oromoon jabaataati deema jedhee bikkaa kanaaf warri beekumsa qabdan qabeenya qabdan waan adda addaa silaa waan Oromoon qabaachuu qabu namni martuu waan Oromoo kanarratti akka dabalu guddisee barbaachisaa kanaaf namni martuu waan biyyarraa waa fudhachuu duddaane biyya akkaataatti waa kennu nurratti yoo yaanne barriin bara uummanni Oromoo bilisummaa ofiitti argatu badhaadhee namni martuu rakkoo jiru keessaa itti bahu haanuu ta'uu jedha kana ta'uuf ammoo namni martuu carraaquu qaba socho'uu qaba yoo nun sochoone wanti jijjiiramu jiru barri naannaatuma dhufa waggaa haarawaa jechuun waati daladdu yoo waati hin daladne barri wayituu hin jiru wanti ati laakoftu wayituu hin jiru bara wanti jedhamu waati daladdu kanaaf nu martinuu haga dandeenye bakka jirrutti waan godhuu dandeenyu akka walii goonu yoo waa godhullee dadhabne waa wal godhu jiraame wal miidhuun akka diqqaatu akka hin jiraanne irratti hojjechuu qaba jedheeti dhaamsa kana dabarsa. Edduu galatuma obbo Aliyyi Galatoo Daayireektara madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin kan raadiyoo kana dabarsaa jiruti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata xiqqaa galgala keessaa sa'aatii 7 amma 7 walakkaatti kan isin darbaa jirudha. Amma gara muuziqaa har'aaf qabnutti isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya oduu keenya har'aatoon xumuriin mataa oduu isinitti hima. Warshaan biiraa Heenikeen walii galtee sirbuu weellisaa Tewoodiroos Kaasawuu waliin uummatee ture ifatti kaasuusaa beeksise. Waraanni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootu seenee ture jechuudhaan magaalaa Mooyyalee fi naannoo ishee jeeqaa jira jedhame. Qabeenya qarshii miiliyoona 2,100 caalu kan fe'ee deemaa ture konkolaataan warshaa Baddallee gubatee jedhame. Torbee lamaaf kan wallolaa turan mootummaan Sudaan kibbaa fi riphee loltoonni Finfinnee seenanii waliin dubbanna jedhanii.